Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Tole ashamaa harka fuunii akkam jirtu hordoftoonni chaanal yuutuubii barsiisaa Jamaal. Har'a gaa deebinee dhufnee jirra barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa 8 fi boqonnaa isa dhumaa kan ta'e seensa carraa ta'umsaa kan jiruu fi egaa asumaan warra ministiriif qophaa'aa jirtaniif carraa gaarii isiniif haa ta'uu kan jedhu isiniif hawwaa. Amma booda jabaadhaa qayyabadhaa sochii keessan sirriitti qayyabachuu addaan hin dhaabinaa yeroon isin bu'aa buuftan as boodaan isiniin jaa akkasuma warri kutaa torbaffaatiilleen waggaa dhufuu isinis haala qabatamaa ta'een barumsa kutaa 7 fi 8 walitti qabatee kan qormaanni keessaa isiniif qophaa'u waan ta'eef garuu warri kutaa 8ffaa kan bara 2015 kana qormaata fudhachuuf amma qophaa'aa jirtan barnoota kutaa 8 qofa irratti akka qophooftan waan biiroon barnoota Oromiyaa kan ibsee jiru ta'uusaa isin yaadachiisa. Mee har'aan tana kallattumaan gara barnoota keenyaatti haaseennu carraa ta'umsaa kan jedhu carraan ta'umsaa kun maali? Egaa as jalatti wantoonni baratamuu qaban yaadamee carraa ta'umsaa akkasuma ta'ii tuuta carraa ta'umsaa fi carraa ta'umsa ta'iilee sasalphoo kanneen fa'aa barbaadda. Furmaata carraa ta'umsaa barbaadu probleemota haalota jiruu fi jireenya hojiirra ni oolchita ja'a. Egaa tolemee carraa ta'umsaa jechuun kun maal jechuudha? Jechi carraa ta'umsaa jedhu jechumaan yoo hiikamu hiree akka jechuuti. Yookiin iddoo tokko tokkotti nasiiba akka jechuutis ni jedhama. Sochii guyyaa guyyaa keessatti yaadrimeewwan carraa ta'umsaa yeroo mara kan nama qunnamudha. Fakkeenyaaf barattoonni battallee gaafii dhugaa yookiin soba jedhanii deebisuuf gaafii rakkise tilmaamaan deebisan carraan deebii sirrii argachuu isaanii parsantii 50 yookiin walakkaadha jedhama. Akkasumas haala qilleensaa ilaaluun guyyaa boruu roobuu fi roobuu dhiisuu tilmaamuun yookiin raaguuf ni fayyada jedha. Egaa kuni carraa ta'umsaati jechuudha. Carraan ta'umsaa kanneeniin kan wal qabatudha jechuudha. Barataan tokko qormaanni tokko gaafiin dhugaa fi sobaa yoo isa dibde yookiin dhugaa ja'a yookiin soba ja'a. Kana jechuun carraa walakkaa qabaa jechuudha. Yookiin ni harkataa yookiin dhaba. Kun jechuun carraa walakkaa harkachuu yookiin dhabuu parsantaadhaan parsantaa 50. Carraa kanaas akkaataa nuti carraa ta'umsaatti ibsinu parsantaa yookiin dhibbantaan ibsuu dandeenya. Akkasumallee firaashiniin ibsuu dandeenya. Deesimaaliidhaanis ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf parsantii 50 kan jiru kana dhibbantaadhaan yoo ibsinu dhibbantaa 50 sirriidha. Isuma kana garuu yoonii fi firaashiniidhaan ibsinu parsantii 50 inni jiru kun jechuun 50 jala dhibbaa jechuu karaa biraa zeeroon takkittiin zeeroo takkaa yoo badde 5 jala 10 jechuudha. 5 yoo hirree takka ta'a 10 illee 5 yoo hirree 2 ta'a takka irra lammaffaa jechuu firaashiniidhaan yeroo ibsinutti. Karaa biraa isuma kana deesimaaliidhaan yoo ibsinu takka hiruu 2 jechuu takka hiruu 2 jechuun dinga waan ta'eef tuqaa kaannee as 10 goona 12 5 duwwaa tuqaa 5 jechuu isuma kana gara deesimaaliitti kun deesimaaliitti duwwaa tuqaa 5 ta'a firaashiniitti takka irra lammaffaa dhibbantaatti ammoo 50 parsantaa akka kanatti carraa ta'umsaa kanallee karaa garaagaraatiin ibsuu ni dandeenya. Yaadrimee carraa ta'umsaa jedha. Muuxannoo jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa keenyaa keessatti qabnu ta'iileen shakkii tokko malee ta'uu danda'aniif ta'uu hin dandeenye akka jiran beekamaadha jedha. Jiruu fi jireenya keenya keessatti wanti nuti ilaallu waan ta'uu danda'uu fi kan ta'uu hin dandeenye jira jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa roobiitti aanee argamu jimmata yoo jenne waan ta'uu hin dandeenye jechuudha. Carraan ta'umsaa isaatis maali? Zeeroodha jechuudha. Daa'iin yoomuu ol darbame lakkoofsi ol garagalu 8. Daa'ii jechuun waanuma kana isa fakkii irratti akkanarratti mul'atamu kana
iddoo tokko tokkotti luudoollee ni jedhama. Wanti kun fuula asirratti mul'atu kanarratti fuula asirraa agarru kanarratti kan mul'atu asirratti amma uraa 6 qaba, asiin 4 qaba, asiin 3 qaba. Fuula sadeen isa haferratti tokkorratti tokko qaba, tokkorratti immoo 2 qaba jechuudha. Fuula sadeen haferraa tokko 2 qaba, tokko takka qaba, tokkorratti ammoo 5 qaba jechuudha. Kun roga 6 yookiin fuula 6 qaba. Fuula 6 nurraa uraawwan yookiin tuqaa lakkoofsa bakka buutu garaagaraa qaba jechuudha. Egaa asirra dhaabbannee daa'ii yookiin luudoon kun yoo ol garagaru fuula 6 qofa qaba waan ta'eef ol darbinee gaafa ol darbinu fuulli inni gad deebi'u ol garagalee mul'atu sana yookiin 1 yookiin 2 yookiin 3 yookiin 4 yookiin 5 yookiin 6 ta'a jechuudha. Kanaa ol 8 hin ta'u. Kun waan ta'uu hin dandeenye jedhama jechuudha. Carraa inni akkasii daa'iin yoomuu ol darbame lakkoofsi ol garagalu 8 kan jiru waan ta'uu hin dandeenye. Aduun karaa dhiyaatiin dhiite kan jiru amma kun dhugaa qabatamaa waan hin oolle carraan ta'umsa isaa tokko jechuudha. Ta'uunsaa beekamaa kan ta'e dinnaara yoomuu ol darbanne fuulli ol garagale fakkii namaa ta'a jedha. Kuni waan ta'uu danda'u. Kun waan ta'uu danda'u ta'uun isaa garuu shakkiillee kan of keessaa qabu jechuudha. Kan ta'uufillee abdatamu. Amma as keessatti muuxannoo jiruuf jireenya guyyaan roobitti aanee argamu kamisa malee jimmataan. Kanaafuu ta'iin ba'uu hin dandeenye yookiin waan ta'uu hin dandeenye. Fuulonni daa'ii tokko irra lakkoofsa takkaa hamma 6tu jira. Kanaafuu lakkoofsi 8 ta'ii ba'uu hin dandeenye yookiin kan hin taane jechuudha. Muuxannoo jiruu irraa aduun karaa dhiyaatiin dhiite. Kun yeroo mara kan raawwatamu. Daa'iin yommuu ol darbatamu dinnaarri yommuu ol darbatamu lafa bu'u fuulli ol garagalee fakkii namaa yookiin fakkii leencaa ta'a waan ta'eef ta'ii ba'uu danda'udha. Kuni daa'iin yeroo dinnaarri yookiin saantimni yeroo ol darbamu yookiin fuula fakkii leencaa qabu mul'ata yookiin fuula fakkii namaa qabuutu mul'ata jechuudha. Hubadhu hiikoo hubadhu dura hiikoo 8 tuqaa takkaa kana yoo ilaallu yoo ta'iitiin ba'iilee tokko shakkii kan hin qabne ta'e ba'iin akkasii ba'ii shakkii hin qabne jedhama. Carraan ta'umsa isaas tokkodha jedha. Fakkeenyaaf aduun karaa dhiyaatiin dhiiti yoo jenne kun dhugaa qabatamaadha. Waan ta'uun isaa beekamaa ta'e jechuudha. Ta'iitii akkasii kanaan ta'iitiin ba'iilee isaa shakkii kan hin qabne jedhama jechuudha. Ta'iitiin ba'ii irratti carraan shakkii malee ta'uu yoo jiraate ba'iin akkasii ba'ii ta'uu danda'u jedhama jechuudha. Carraan shakkii malee wanti san ni ta'a eega ta'e ba'ii ta'uu danda'u jedhama jechuudha. Ta'iitiin ba'ii tokkoo kan hin danda'amne yoo ta'e ba'iin akkasii ba'ii ta'uu hin dandeenye jedhama. Carraan ta'umsa isaatis maali? 0 ta'a. Fakkeenyaaf carraa akkamiifaa guyyaa roobiitti kan aanu jimmata yoo jenne kun ta'uu hin danda'u. Ta'iitiin isaa maali? 0dha jechuudha. Inni biraa hubadhu ja'a. Ta'iin hin baane yookiin carraan ta'umsaa isaa 0 kan ta'e fakkeenyaaf jimmatatti kan aanu alhaada yoo jenne ta'uu hin danda'u. Carraan ta'uu isaa maali? 0 ta'a jechuudha. Inni biraa ta'iin ba'uu shakkamu. Ta'iin ba'uu shakkamu ammoo firaashinii yoo ibsinu takka irraa afuraffaa ta'a. Deesimaaliidhaan duwwaa tuqaa 25 ta'a. Dhibbantaan ammoo 25% ta'a jechuudha. Carraa ba'uuf dhiisuun wal qixa. Ba'uuf dhiisuunsaa wal qixaa kan akkamiifaa fakkeenyaaf barataan tokko qormaanni gaafiin dhugaaf sobaa isa dhibee dhugaa yookiin soba keessaa tokko godha. Yookiin saantima takka al takka ol darbina carraan yookaan footoo namaa ta'uu yookaan footoo leencaa ta'uu lameen keessaa tokkuma jechuudha. Kunis carraa ta'uu fi ta'uu dhabuun isaa wal qixa kan ta'e inni takka irra lammaffaadha. Firaashinii yeroo ibsinu deesimaaliin ammoo duwwaa tuqaa 5 persentaadhaan ammoo 50% ta'a jechuudha.
Inni biraa carraa ba'uudhaaf abdatamu. Carraan ba'uudhaaf abdatamu kan akkamiiti? 3 irra 4ffaa yoo jennu firaashinii yoo ibsinuu fi fakkeenya inni biraa desimaalii yoo ibsinu immoo duwwaa tuqaa 75 gara parsantaatti yoo jijjiirru immoo 75% ta'a. Carraa ta'ii ba'uu danda'u yookiin ta'uun isaa shakkii hin qabne. Kan akka fakkeenyaaf aduun karaa dhiyaatiin dhiitii yoo jennu inni akkasii carraan ta'umsa isaa takka dhibbantaadhaan maali? 100%dha. Takka firaashinii yoo ibsinus takka irra takkaa jechuun takkuma ta'a jechuudha. Kun akka kana ta'a. Inni itti aanu gilgaala 8 tuqaa takka gilgaala 8 tuqaa takkaas dinaara tokkoo fi daa'iin tokko yeroo tokkotti al tokkotti yoo ol darbataman kanneen armaan gadii ba'iilee shakkii hin qabne ba'iilee ba'uu danda'an yookiin ta'iilee gonkumaa ta'uu hin dandeenye jechuudhaan barreessi ja'a. Fakkii leencaa fi lakkoofsa tokko hamma 6 argachuu. Fakkii leencaa fi lakkoofsa takka hamma 6 argachuu. Kun jechuun carraa ta'uu danda'u yookiin carraa ba'uu danda'udha jechuudha. Kun ta'uu ni danda'a. Fuula leencaa fi lakkoofsa tokko hamma 6 fakkii namaa fi fakkii leencaa. Fakkii namaa fi fakkii leencaa. Kun jechuun al takkatti waan ta'uu gonkumaa hin dandeenye. Fakkii namaa yookiin fakkii leencaa fi lakkoofsa irra xiqqaa takka argachuu. Kunis waan ta'uu hin dandeenye jechuudha caarratti. Fakkii namaa fi lakkoofsa guutuu argachuu. Kun ta'uu ni danda'a. Ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf lakkoofsa guutuun 2, 4, 6 argachuu dandeenya. Fakkii namaatis argachuu ni danda'ama. Fakkii leencaa fi lakkoofsa 6 olii argachuu. Lakkoofsi achirra jiru 6 ol ka ta'e hin jiru. Kanaafuu kun waan ta'uu hin dandeenye irra kan jiru. Fakkii namaa fi lakkoofsa 2 argachuu kan ta'uu ni danda'a. Waan ta'uu danda'udha. Akka kana tole carraan ta'umsaa ta'iilee sasalphoo kan jiru mata dureen itti aanu carraa ta'umsaa ta'iilee sasalphooti. Barnoota mata duree darbee keessatti muuxannoowwan guyyaa guyyaa keessa ba'iilee ta'iitiin isaanii shakkii hin qabne ba'iilee ta'iitiin isaanii hin danda'amnee fi ba'iilee ta'iitiin isaanii danda'aman muraasa ilaaltee jirta ja'a. Mata duree kana jalattis carraa ta'umsaa ta'iilee sasalphoo akkaataa itti barbaadan ni baratta. Kana jechuun akkaataa itti shallagan yookiin akkaataa itti barbaadan jechuudha. Egaa daa'ii jechuun isa kana yookiin luudoos ni jedhama. Akka gochaatti kan kenname ni jira. Barattoonni cimdiin taa'uudhaan tapha kana akka taphatan ja'a. Tokkoffaa irratti tarkaanfii tokkoffaan barattuun yookiin barataan jalqabaa kan mo'attu daa'ii lamaan al takkatti ol darbate daa'ii lamaan al takkatti isa ol darbate kana ida'amni lakkoofsa lamaan ol garagalanii 5 yoo ta'e yookiin isaan tokko irraa kan ol garagale 5 yoo ta'e yoo hin ta'in barataan yookiin barattuun lammataa ni mo'ata ja'a. Akkaataa kanaan gabatee armaan gadii kana irratti bu'aa barreessaa ja'a. Kun kan dalagamuu qabu waan kana si'a tokko ol darbataa jechuudha. Barataan tokko gaafa ol darbatu fuula isa tokkorraa tokko ol garagalee fuula tokko isa tokkorraa bakka silaa 6 tana yoo 4 ol garagale walitti 5 ta'a. Yookiin ammoo isa tokkorraa fuulli biraa argame isa tokkorraa kanarratti immoo fuulli 5 yoo ol garagalee mul'ate barataa isa jalqabaa kanaatu mo'ataa jechuudha. Yookaan ammoo barataa isa lammaffaatu mo'ata. Akka kanatti galmeeffama jechuudha. Daa'ii taphataa yookiin akka qumaaraa jechuudha.
Hiikoo 8.2 bira yoo deemne hiikoo 8.2 irratti tole yaalii jechuun gochaa raawwatamu keessatti shakkii tokko malee dursaan kan naatu ta'a jedhamee agarsiifamuu kan hin dandeenye gochaa ba'iiwwan isaa shakkii malee raagamuu hin danda'amnedha jaa. Gochaa shakkii malee kan raagamuu hin dandeenye yaalii jechuun kuni yaalii tasaa jechuun ammoo yaalii yookiin gochaa bu'aan adda baafamee agarsiifamudha yaalii tasaa jechuun. Garuu yaalii ba'iin isaa dursee beekamuu hin dandeenyedha. Yaalii tasaa kunis dursee beekamuu kan hin dandeenyedha. Gochaa bu'aan adda baafamee agarsiifamudha garuu ammoo dursamee raagamuu yookiin beekamuu hin danda'u. Jechi tasa jedhu ba'iileen yaalii kanaa shakkii akka of keessaa qaban agarsiisa. Kanaafuu yaaduma carraa taa'umsaa keessatti yaalii tasaa kan shakkii of keessaa qaban kana ni ilaalla yookiin ni qo'anna jechuudha. Raawwiin yaalii tasaa murtaa'aan kamiyyuu yaalii jedhama. Raawwiin yaalii tasaa kamiyyuu dhiifama jidduudhaan tole egaa yaalii tasaa murtaa'aan kamiyyuu yaalii jedhama jaa. Mee fakkeenya yaalii haa ilaallu. Kan inni armaan gadii fakkeenyota yaaliiti jaa. Daa'ii tokko al 10 darbachuun ba'iilee isaa galmeessu kun fakkeenya yaaliiti jechuudha. Isa kana egaa dursinee tilmaamuu hin dandeenyu. Fuula kanaatu ol garagalaa fuula santu ta'a jennee tilmaamuu hin dandeenyu. Dinara tokko al 20 darbachuun ba'iilee isaa galmeessu kuni kana jennee murteessuu hin dandeenyu. Dursinee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Daa'iiwwan 2 al 15 ol darbachuun ba'iilee isaa galmeessu kunneen hundi yaalii jedhama yookiin fakkeenya yaalii jedhama. Tole hiikoo 8.3 irratti yaalii tasaa kamiifuu tuutni ba'iilee ta'uu danda'an hunda qabate tuuta carraa ta'umsaa yookiin tuuta ba'iilee ta'uu danda'anii jedhama. Kana jechuun yaalii tasaa kamiifuu tuutni ba'iilee ta'uu danda'an hunda qabate tuuta carraa ta'umsaa yookiin tuuta ba'iilee ta'uu danda'anii jedhama jaa. Tuuta kana qubee saa yookiin sample space jedhama afaan Ingiliffaatti irraa kan dhufedha. SC bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf darbannaa dinaara tokko keessatti tuuta ta'umsaa barbaadi jaa. Lammaffaa irratti darbannaa daa'ii tokko keessatti tuuta ta'umsaa barbaadi daa'ii tokko keessatti. Sadaffaa irratti dinaaronni 2 al tokkotti yoomuu ol darbataman tuuta ta'umsaa barbaadi jaa. Afuraffaa irratti daa'iiwwan madaalawaa ta'an 2 yoo al tokkotti ol darbataman tuuta ta'umsa ida'amni lakkoofsa fuulli isaa ol garagale 7 ta'uu barbaadi jaa. Mee kunis furmaata kennamee jira. Asuma irratti yoo ilaalle gaaffii tokkoffaan yoomuu dinaara ol darbannu ba'iileen ta'uu danda'an fakkii leencaa mallattoo H dhaan bakka bu'aa fakkii leencaati jechuudha. Fakkii namaa yookiin mallattoo T dhaan kan bakka buufamu yoo ta'u lameen keessaa tokkumaatu bakka bu'a gaafa saantimni yookiin dinaarri tokko ol darbatamu. Kanaafuu tuutni ta'umsa yaalii kanaa tuutni ta'umsa yaalii kunis qubee S dhaan bakka buufama jennee qubee S yookiin saa kanaan bakka buufama jennee kunis akka kanatti kan barreeffamu S'in wal qixanii ta'a. Mallattoo haammattuu kana keessatti H, T jenneeti mallattoo haammattuu itti cufnaa jechuudha. Yoomuu daa'ii tokko ol darbannu ba'iileen argamuu danda'an daa'ii keessatti jechuudha. Daa'ii tokko al takkatti yoo ol darbannu ba'iileen argamuu danda'an kun gaaffii lammaffaaf deebii gaaffii lammaffaati. Yoomuu daa'ii tokko ol darbamu uraa yookiin barreeffama fuula 6 kanarraa barreeffama garaagaraa jira jennee fuula takkarraa
tuqaa takka fuula lammaffaarra tuqaa lammaffaa, tuqaa fuula sadaffaarra tuqaa sadii, fuula afuraffaarra tuqaa afur, fuula shanaffaarra tuqaa shan, fuula jahaffaarra jaha jechuudha. Innis fuula jaha qaba waan ta'eef daa'iin kun. Kanaaf yoomuu al takka wal darbannu carraan ta'umsa isaa takka hanga jaha ta'e. Kanaafuu tuutni ta'umsa yaalii kanaa akka kana barreeffama jechuudha. Inni biraa dinaara lama al tokkotti ol darbachuun ba'ileen argamuu danda'an karaalee lamaan ibsamuu ni danda'u. Tokkoffaa diyaagiraamii kanaan ka'umsa jennee jalqaba yeroo ol darbannu yookiin dinaara kanaaf jechuudha jalqabatti yoo ol darbannu yookiin heedii ta'a yookiin ammoo teelii ta'a jechuudha. Kana jechuun yookiin fakkii leencaa yookiin fakkii namaa. Lammaffaa yeroo ol darbannu amma jalqabatti dinaara lama ol darbannaa. Dinaarri lameen ol darbannu kun inni jalqabaa sanirrattu dinaara tokko irratti isa jalqabaa irratti yookiin gara fakkii leencaa ta'a yookiin fakkii namaa ta'a. Isa lammaffaa irrattis akkasuma yookiin fakkii namaa ta'a yookiin fakkii leencaa ta'a. Kanaaf amma ba'iileen ta'uu danda'an yookiin isaan lamaanuu fakkii leencaa yookiin immoo inni tokko fakkii leencaa inni tokko fakkii namaa yookiin immoo inni tokko fakkii namaa inni tokko fakkii leencaa yookiin lachuu isaatu immoo fakkii leencaa ta'uu danda'a jechuudha. Ba'iileen akka kana ba'iileen yaalichaa akka kana lachuutu fakkii leencaa tokko nama tokko leencaa lachuutu nama ta'u. Kanaafuu tuutni ta'umsa waliigalaa saampil ispeesiin akka kanatti barreeffama jechuudha. Inni itti aanu bifa gabatee fayyadamuudhaan yeroo ibsinu jechuudha. Gabatee fayyadamuudhaan yeroo ibsinu asitti gaafa ol darbannu jechuudha fakkii leencaa ta'uu danda'a. Lamaan isaatu fakkii leencaa ta'uu danda'a. Yookiin ammoo tokko fakkii leencaa ta'ee tokko fakkii namaa ta'uu. Akkasuma yookiin ammoo tokko fakkii namaa ta'ee tokko fakkii leencaa yookiin lachuu isaatu fakkii leencaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Kun bifa gabateetiin yeroo barreessinu akka kanatti saampil ispeesii isaa yookiin ammoo tuutni carraa ta'umsaa akkuma kanatti kan barreeffamudha. Gabatee fayyadamuudhaan tuuta carraa ta'umsaa akka kanatti kan barbaannu. Inni afuraffaa irratti akka kana tarkaanfii tokkoffaa irratti ba'iilee daa'ii duraa barbaadha. Ba'iilee daa'ii duraa yeroo barbaannu takka hanga ja'a keessa jira jechuudha. Ba'iileen daa'ii yookiin luudoo tokkoffaa isa yeroo ol darbannu tokko hanga ja'aati kan nuti argannu. Gabatee keessatti dalga barreessi ja'a. Dalga akka kanatti barreessina. Ba'iilee daa'ii lammaffaa barbaadi ja'a. Isaas akka kanatti gara gadiitti barreessina jechuudha. Gabatee kee keessatti irraan gadee barreessina. Sadaffaa irratti ba'iilee dalga barreeffamanii fi olee barreeffaman walitti ida'aa. Yeroo walitti idaanu amma takkaa fi takka asitti lama nuu kenna. Ammallee takkaa fi lama sadii nuu kenna. Takkaa fi afur sadii afur nuu kenna. Takkaa fi afur shan takkaa fi shan jaha takkaa fi jaha torba nuu kenna jechuudha. Amma carraan akka gaafii keenyaatti jalqaba gaafiitti yoo deebine gaafichi maal ja'a? Daa'iiwwan madaalawaa yookiin luudoowwan madaalawaa ta'an lama al tokkotti ol darbamuudhaan tuuta ta'umsa ida'amni lakkoofsota fuulli isaanii ol garagalee torba ta'u. Fuulli isaanii kan ol garagalee torba ta'uudha jechuudha. Amma akka kanatti eega kaannee daa'iiwwan lama yoo ol darbanne isa tokko as gadi isa tokko akkanatti tarreessina jechuudha. Yoo walitti idaanu amma asii takkaa fi jaha walitti idaanee torba nuu kenna. Akkasuma shanii fi lama walitti idaame torba nuu kenna.
Akkasuma 3 fi 4 walitti hidhamee 7 nuu kennaa. Fuulli ol garagalu san jechuudha. Fuulli ol garagalu walitti hidhamee 7 kennu jechuudha. Akkasuma 4 fi 3 walitti hidhamee 7 kennaa. 5 fi 2 walitti hidhamee 7 kennaa. 6 fi takkaas walitti hidhamee 7 kennaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi warri walitti hidhamee 7 kennuu danda'u san akka kanatti tarreessinaa jechuudha. Karaa biraa takkaa fi 6, 2 fi 5, 3 fi 4, 4 fi 3, 5 fi 2, 6 fi takka ta'uu jechuudha. Lakkoofsi yoo walitti hidhame 7 nuu kennuu kan danda'u daa'ii madaalawaa 2 yoo ol darbanne jechuudha. Jechuun kana keessatti takkaa 6 jechuun takka daa'ii duraa irratti fi 6 daa'ii lammataa irra jiraachuu isaati agarsiisa. Yoo fakkeenyaaf 6 fi takka jennes 6 daa'ii duraa irra jiraachuu fi takka immoo daa'ii lammaffaa irra jiraachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Itti aanu hiikoo 8.4 ta'iin yookiin iin yaalii tokko cita tuuta carraa ta'umsa yaalii kanaati jaa. Cita tuuta eenyuti? Ii kana jechuun iidha. Iin cita tuuta eessiiti jechuudha. Cita tuuta eessiiti yookiin eessii keessaa citee kan ba'e. Fakkeenyaaf dinaarri tokkoo fi daa'iin tokko al tokkotti yoo ol darbataman ta'iilee armaan gadii barbaadi jaa. Fakkii leencaa fi lakkoofsa guutuu. Fakkii leencaa fi lakkoofsa guutuu amma daa'iin tokkoo fi dinaarri tokko al takkatti ol darbatame akka kan nuti argannu dinaara sanirraa fakkii leencaa fi lakkoofsa tokko ammoo daa'irraa. Fakkii leencaa fi lakkoofsa 2 daa'irraa. Fakkii leencaa fi lakkoofsa 3 daa'irraa. Fakkii leencaa fi lakkoofsa 4 daa'irraa akka kanatti deemuu dandeenya hanga fakkii leencaa fi lakkoofsa 6tti. Ammaas deebinee fakkii namaa fi lakkoofsa takka, fakkii namaa fi lakkoofsa 3, fakkii namaa fi lakkoofsa 6 jennee hanga 6tti deemuu dandeenya jechuudha. Inni gaaffii keenyaaf ta'iin fakkii leencaa fi lakkoofsa guutuu argachuu jee. Lakkoofsa guutuu yeroo jennu 2, 4, 6 jechuudha. Kanaaf kun jechuun iidhaan bakka bu'aa. Kunis cita tuutaa eessi yookiin saampil ispeesiiti jechuudha. Ta'iin fakkii namaa fi lakkoofsa maangoo. Kunis lakkoofsa maangoo. Ta'iin fakkii namaa fi lakkoofsa takka, fakkii namaa fi lakkoofsa 3, fakkii namaa fi lakkoofsa 5 jechuudha. Kana iidhaan bakka bu'aa. Kun cita tuutaa saampil ispeesii yookiin carraa ta'umsaati jechuudha. Hiikoo 8.5 irratti hiikoo 8.5 tuutni ba'iilee jiraachuu danda'anii ba'iilee lakkaa'amuu danda'anii fi carraa walqixa qaban of keessa qabate yoo ta'e carraa ta'umsa ta'ii yookiin probability of event jennaan. Reeshoo baay'ina ba'iilee ta'ii keessa jiranii number of eventidha. Gara baay'ina ba'iilee jiraachuu danda'an hundaa number of sample space jedhama. Kunis formulaadhaan baay'ina ba'iilee ta'iilee keessaa irra baay'ina ba'iilee hundaa formulaa kanaan keenya sample probability of eventiin akka kanatti baay'ina ba'iilee ta'ii keessaatii fi baay'ina ba'iilee hundaatiif hirree argannaa jechuudha. Baay'ina ba'iilee hundaatiif hirree arganna. Mee fakkeenya haa laallu. Boorsaan tokko qorkee mirindaa 3, qorkee peepsii 2, qorkee ispiraayitii 5, qorkee biiraa 2 qabatee jira. Yoo qorkeen tokko boorsaa kana keessaa akka tasaa fuudhame kanneen armaan gadii barbaadi jaa. Egaa
carraan ta'umsa qorkii fuudhame qorkii mirindaa ta'uu barbaadi jedha. Qorkii mirindaa amma sadii ture. Kana jechuun qorkii waliigalaa yoo walitti ida'ame asirraa qorkii waliigalaa yoo walitti ida'ame sadii ida'uu lama ida'uu lama ida'uu shanii ida'uu lama jenna. Kun yoo ol ida'anis sadii ida'uu qorkee waliigalaa kana yoo walitti ida'ane sadii ida'uu lama shan ida'uu shanii kudhan ida'uu lama waliigalli qorkee 12 ta'a jedha. 12 san keessaa garuu carraan ta'umsa qorkee mirindaa ta'u 12 keessaa meeqa sadii jechuudha. Sadiif yoo heerru takka ta'a. 12 sadiif yoo heerru afur ta'a jechuudha. Takka irra afurii jechuun bifa firaashiniitiin yoo keenyudha. Deesimaaliidhaan yoo keenyu immoo duwwaa tuqaa kana jechuun takka heeruu afurii jechuma. Takka hin gahu waan ta'eef tuqaa kaannaa 10 afuriif lama gaa 8 jenna. Takka irraa hirrifnu 10 irraa 8 yoo hirrifnu lama ta'a. Asitti zeerootti daballaa 20 afuriif 5. Kanaaf gara firaashiniitti yoo firaashiniidhaan taa'u takka irra lammaffaa. Yoo deesimaaliidhaan taa'u immoo duwwaa tuqaa 2 5 jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 5. Yoo firaashiniidhaan taa'u takka irra afuraffaa. Deesimaalii yoo taa'u immoo duwwaa tuqaa 2 5. Kun jechuun carraa ta'uun isaa kan shakkii qabu jechuudha. Ta'uun isaa shakkii kan qabu dhibbantaa 25 dhibbantaa yoo ibsinus dhibbantaan isaa 25 ta'a jechuudha. Inni biraa baarratti maal gaafatee carraa ta'umsa qorkiin fuudhame qorkee peepsii ta'uu. Amma qorkeen peepsii baay'inni isaa 2. Asirratti 2 jala meeqaa jenna? 2 jala 12 yoo jenne salphifnaa 2 lamaaf takka ta'a. 12 lamaaf 6 ta'a. Kunis firaashiniidhaan takka jala 6 jechuudha. Takka jala 6 jechuunis takka heeruu 6 jechuudha. Mee tuqaa kaanneesitti 0 daballaa 10 6 takka takka gaha. Takka baay'isuu 6 jechuun 6 afurtu hafa. 4 6 46 6 gaa 6 baay'isuu 6 36 40 irraa 36 yoo fuune afurii. Kana jechuun amma duwwaa tuqaa takka 6 jechaatitti fufa. Kunis hogguu bifa deesimaaliitiin yeroo ibsinudha. Deesimaaliidhaan yeroo ibsinu jechuudha. Egaa asirratti ammallee inni itti aanu caarratti jechuudha. Carraan ta'umsa qorkeen fuudhame qorkee biiraa ta'uu. Qorkeen fuudhame sun qorkee biiraa ta'uu barbaadi jaa. Carraan qorkeen fuudhame san amma qorkee biiraa ta'uu isaatis baasuudhaaf baay'inni qorkee biiraa 2 jala 12 2 jala 12 jechuun 2 lamaaf takka 12 lamaaf 6 ta'a. Takka irra 6dha jechuudha. Kunis gaafa keenyu ta'in yookiin carraan ta'in yookiin carraan lakkoofsi qorkee sanii qorkee biiraa ta'uu takka irra 6ffaadha jechuudha. Qorkeen sana immoo qorkee ispiraayitii ta'uun baay'inni qorkee ispiraayitii 5 irra 12 ta'a. Kun hin salphatu jechuudha. Akkuma kanatti kaa'uu dandeenya baay'ina qorkee ispiraayitii filannoo jala baay'ina qorkee waliigalaa akka kanatti kan barbaannu ta'a. Inni itti aanu tole hubadhu isa jedhu kana carraan ta'umsaa ta'ii firaashinii isaan jalqaba jedhee ture. Firaashinii deesimaalii yookiin dhibbantaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Dhibbantaan deesimaaliidhaan akkasuma firaashiniidhaan ibsamuu ni danda'a. Carraan ta'umsaa ta'ii dhibbantaan ibsuudhaaf carraan ta'umsaa ta'ii akka kana carraa ta'umsaa ta'ii probability of event jedhama. Carraan ta'umsaa ta'ii dhibbantaan ibsuudhaaf 100% baay'isuu ta'a.
100%dhaan baay'ifna jechuudha. Dhibbantaan ibsuudhaaf. Fakkeenya kana yoo fudhanne jecha tolaa isa jedhu kana keessatti amma carraan ta'umsaa qubee dubbachiiftuu argachuu dhibbantaan yoo ibsinu ammas keessatti qubeen dubbachiiftuu meeqaa jira? O, A akka kana carraan ta'umsaa qubee dubbachiiftuu 3 jira jechuudha. Kana 3 carraa waliigala qubeedha immoo waliigalli qubee 5. 3 irra 5ffaa jechuun firaashiinidha. Kun dhibbantaa yoo jijjiirru immoo duwwaa tuqaa 6 ta'a. Duwwaa tuqaa 6 kun maaligaa? Carraa ta'umsa ta'iiti. Carraa ta'umsaa ta'ii yookiin probability of event jenna. Probability of event kun duwwaa tuqaa 6 baay'isuu 100 yoo jennu kun jechuun 6 jala 10 baay'isuu 100 yoo jennu 0 takka balleessiti. Kunis 60 dhibbantaa ta'a jechuudha. Carraan ta'umsaa qubeen dubbachiiftuu 3 irra 5ffaa yookiin 100 keessaa 60 yookiin desimaaliidhaan immoo duwwaa tuqaa 6 akka inni ta'e hubanna. Inni itti aanu gaafuma kana wajjin kan wal fakkaatu carraan ta'umsaa qubee A argachuuti jechuma tolaa jedhu kana keessaa carraa ta'umsaa qubee A qofa. Qubeen A as keessatti amma 2 jira. In wal qixa A yeroo jennu 2 jira. Kanaas amma 2 jala 5ffaadha. 2 jala 5ffaa jechuun duwwaa tuqaa 4 desimaalitti yogguu ibsinu. Duwwaa tuqaa 4 kana immoo dhibbaan yoo baay'ifnu as jala 10 jira. 10 0 takkitti tan inni balleessiti. 4 baay'isuu 10 jechuun 40. Kun dhibbantaa 40 carraan qubee aan qubee jecha tolaa jedhu kana keessatti jechuudha. Jecha tolaa jedhu keessatti. Hubadhu jaa carraan ta'umsaa ta'ii shakkii hin qabne tokkodha. Ta'iin tokko shakkii kan hin qabne yoo ta'e carraan ta'umsaa isaa meeqa? Tokko jechuudha. Carraan ta'umsaa isaa tokko. Carraan ta'umsaa ta'ii ta'uu hin dandeenye immoo 0dha jechuudha. Ta'ii ta'uu hin dandeenye 0dha. Baay'inni miseensota ta'ii yeroo mara irra xiqqaa yookiin wal qixa baay'ina miseensota tuuta ba'iilee jiraachuu danda'anii yookiin S'ti jaa. Kana jechuun baay'ina miseensota tuuta miseensota ta'ii irra xiqqaa yookiin wal qixa baay'ina miseensota tuuta ba'iilee waliigalaa jechuudha. Kana jechuun karaa biraa baay'inni miseensota ta'iidhaa kun 0 irra xiqqaa yookiin wal qixa baay'ina miseensota ta'iiti. Baay'inni miseensota ta'ii irra xiqqaa yookiin wal qixa takkaati jechuudha. Irra xiqqaa yookiin wal qixa takkaati. Kun akka kanaa. Kana jechuun carraan ta'umsaa yeroo maraa'u jidduu carraan ta'umsaa wanta kamiyyuutu carraan ta'umsaa 0 irra xiqqaa yookiin wal qixa carraa ta'umsaa saniiti. Carraan ta'umsaa sana immoo irra xiqqaa yookiin wal qixa takkaati jechuudha. Kana jechuun jidduu carraan ta'umsaa kun kamiyyuu jidduu 0 fi takkaatti argama jechuudha.
zeeroo gadiis hin ta'u akkasuma takkaa oliis hin ta'u jechuudha carraan ta'umsaa. Carraan ta'umsaa kunis zeeroo gadi hin ta'u takkaa oliis hin ta'u. Zeeroo wajjin walqixa ta'uu danda'a takkaa wajjin walqixa ta'uu danda'a jidduuma tanaas jiraachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun oggoo kanatti ibsu. Tole gilgaala akka gilgaalaatti walitti qabaatti gilgaala waliif fufee kaniin isiniif dalagu ta'a. Mee gara isa itti aanu hojiirra oolmaa carraa ta'umsaa biizinesii haala qilleensaa balaa tiraafikii dhiibbaa qoricha sammuu hadoochuu keessatti akkaataa kanneen hunda keessatti kan barbaachisu shalayni isaa akkaataan dalaga carraa ta'umsaa kun hojiirra oolmaansaa as keessatti ni argama yookiin ni fayyadamna jechuu fedheeti. Tole egaa mee qallattumaan gara fakkeenyaatti haaseennu namoota 300 akaakuu dhiiga isaanii ilaalanii namoonni 70 akaakuu baa namoonni 120 immoo akaakuu dhiiga oo namoonni 75 akaakuu dhiiga aabaa fi namoonni 85 akaakuu aa ta'an namni tokko akka tasaa yoo filatame carraan ta'umsaa akaakuun dhiigaa oo ta'uu meeqa jedha. Namni kun carraan ta'umsaa akaakuun dhiiga isaa dhiiga oo ta'uu meeqa jedha. Dhiiga oo kan ta'uu danda'an amma namoota 120 jechuudha. Kan qoratame namoota 120 san keessaa amma waliigalli isaanii namni qoratame nama 300 keessaa 120tu oola. Amma gaa asirratti maal jee namni tokko akka tasaa yoo filatame carraan ta'umsa akaakuu dhiigaa oo ta'uu meeqaa jedha. Waliigala nama 300 san keessaa 120 dhiiga oola. 120 san keessaa tokko filatama. Kana jechuun carraa 120 qaba. Mee yoonii fi salphifnu ammoo 12 jala 30 ta'a. Asumatti 6f yoo hirre 2 ta'a. Anallee 6f yoo hirre 5 ta'a. 2 jala 5 ta'a jechuudha. 2 jala 5 jechuun karaa biraa duwwaa tuqaa 4 duwwaa tuqaa 4 dhibbantaan hogguu ibsinu immoo dhibbantaa 40 ta'a jechuudha. Carraan namni tokko dhiiga oo ta'uu jechuudha. Dhiiga oo ta'u akkasuma kan biraatillee argachuu dandeenya asirratti carraa ta'umsaa dhiiga baa ta'uu gartuu dhiiga baa ta'uu yoo jenne amma waliigalli isaa 300 keessaa 70 yoo jenne dhiiga oo 70 waan ta'eef 0 yoo balleessine 7 jala 3 yookiin 7 jala 30 ta'a jechuudha. 7 jala 30 ta'a. Inni biraa akkasuma gartuu dhiiga aabaa carraan ta'umsaa isaanii 300 keessaa 25 yoo jenne kanaas salphisuu dandeenya. Amma 25 5f yoo hirre 5 ta'a. Asi qonnee 30 5f yoo hirre 6 ta'a. 60 ta'a. 5f takka 5f 12 takka irra 12 ta'a jechuudha. Carraan ta'umsaa gartuu dhiiga aabaati. Inni biraa 85 jala 300 gartuu dhiiga aa. Kanaas salphifnee yoo keenyu kun 5f yoo hirru 5f takka 5f takka 3 17 ta'a. Isa jalaatillee 5f yoo hirre asitti qonnee 60 17 jala 17 jala 60ti. Kunis kana caalaa salphachuu hin danda'u gartuu dhiiga warreen ta'an jechuudha. Akka kanatti baasuu ni dandeenya.
Isin gaafiin fakkeenyi lammaffaa gumiin koorniyaa mana barumsaa tokko barattoota harka qalleeyyii gargaaruuf carraa teeppii nama argamsiisu qopheessuun barattoota kutaa 5 hanga 8tiif barsiisota mana barumsaatiif lootorii gurgure. Lootorii kana kan bitatan gabatee armaan gadiitiin kan ibsame yoo ta'u, carraan ta'umsaa teeppii argachuu barattoota kutaa 5 barbaadijaa. Carraa ta'umsa teeppii argachuu barsiisota barbaadijaa. Kunis haala salphaa ta'een barattoota kutaa 5 carraa ta'umsa teeppii argachuu barattoota kutaa 5tiif yoo barbaanne barattoonni waliigalaa yookiin namoonni waliigalaa barsiisota dabalatee 150 ta'a. 150 san keessaa barattoonni kutaa 5 20 takka tolegaa 20 takka jala 150ti. Kunis duwwaa tuqaa takka 4 ta'a takka 4 ta'a. Gara dhibbantaatti yoo jijjiirru ammoo 14 dhibbantaa ta'a jechuudha. Walumaa galatti baay'inni lootorii gurgurame asirratti 150. Kanneen keessaa barsiisonni amma yoo ilaalle barsiisota 33 kun meeqa keessaa 150 keessaa tolee egaa 33 jala 150 hogguu jennu duwwaa tuqaa 2 ta'a. Gara dhibbantaatti hogguu deebifnu dhibbantaa 22 ta'a jechuudha. Dhibbantaa 22 ta'a. Inni itti aanu gilgaala 8.3 yeroo biraa yeroo dhiyootti kaniin dalagee isiniif gadhiisu ta'a. Yeroo dhiyootti dalagee kaniin isiniif gadhiisu ta'a. Tole egaa haalli gilgaalotaatis gilgaalli baay'eellee waan kenname miti. Gilgaala keessa deebi'illee akkasumatti dalagee kaniin isiniif gadhiisu ta'a. Yeroo gabaabduu keessatti dalagee kaniin isiniif gadhiisu ta'a. Kun amma bifuma fakkeenya ilaallee sanitti kan dalagamu. Fakkeenya gilgaala 8.3 irraa gaafii takka yoo dalagine aanaa tokko keessatti sakatta'insa dhiigaa namoota 250 irratti taasifameen namoonni 10 irratti vaayirasiin koronaa yoo mul'ate carraan ta'umsa namni tokko vaayirasii kanaan qabamuu meeqa jaa. Amma asirratti wanti mirkanaa'ee hin jiru jechuudha. Namoota 10 vaayirasiin irratti argame kana keessatti qabamuun isaanii namoota 10 keessatti argame. Garuu kanneen keessaa amma carraan namni tokko vaayirasii kanaan qabamuu namoota 250 kana keessaa namni 10 irratti yoo argame carraan namoonni 10 kana keessaa tokko qabamuudha. 10 takka asitti illee 10f 0 tana biraa badaa takka jala 25 takka jala 25 ta'a. Kana jechuun takka yeroo 25ti. Takka yeroo 25 hogguu jennu asitti 0 kaanne tuqaa kaanna hin ga'u. Asitti 0 daballee asitti 0 daballaa dhibbi nama 25f 4 gaha. Kana jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 4 jechuudha. Carraan namni tokko vaayirasii kanaan qabamuu namoota 250 keessaa. Kanas gara dhibbantaatti hogguu deebifnu dhibbantaa 4 ta'a. Dhibbantaa 4 ta'a jechuudha. Okay, inni itti aanu bara darbee aanaa tokko keessatti balaa konkolaataa qaqqabe yommuu qoratamu namoonni 25 kan midhaman sababa dogongora konkolaachisaatiin yommuu ta'u, namoonni 15 kan balaa kanaaf saaxilaman sababa rakkina konkolaataatii fi namoonni 40 ta'an seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuun yoo ta'e carraan ta'umsa balaa konkolaataa sababa seera eeggatanii karaa qaxxaamuruu dhabuutiin gahuu barbaadichaa. Amma as keessatti
waliigalaan yoo laalle namoonni miidhaman kun si'a takka namoota 25 si'a takka immoo namoota 15 namoonni 25 kan sababa dogongora konkolaachisaatiin namoonni 15 ammoo sababa konkolaataatiin namoonni 40 immoo karaa eeggatanii qaxxaamuruu yookiin seera kabajuu dhabuudha. Walitti qabaa isaanii yoo walitti idaane zeeroodha. Asitti takka wal dabalan 3 40 waliigalli namoota waggaa dabre kana miidhamanii 80 san keessaa gaamma carraan ta'umsa balaa tasaa sababaa seera eeggatanii qaxxaamuruu dhabuuti. Warreen seera osoo hin eegganne qaxxaamuran kun namoota 40 jechuudha. Kanaas 40 jala 80 yoo jenne 00 baddii 4 takka ta'a 8 4f 2 ta'a takka irra lammaffaan yookiin duwwaan tuqaa 5 yookiin dhibbantaan ammoo dhibbantaa 50 jechuudha. Kun jechuun namoota seera eeggatanii osoo karaa hin qaxxaamurre miidhamani. Carraan ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin kan gahu gaamma asirratti yoo fudhanne namoonni waliigalaa 80 jennee 80 san keessaa sababa carraa ta'umsa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaachisaatiin namoonni sababa dogongora yookiin rakkina konkolaachisaatiin uumaman namoota 25 tole 5 yoo hirru 5 ta'a. Akkasuma 85 yoo hirru 16 ta'a. 16 ta'a. Asitti 5 jala 16 ta'a jechuudha. Bifa firaashiniitiin yeroo akka kanatti keenyu carraa ta'umsa namoota sababa dogongora konkolaachisaatiin uumamanidha. Carratti immoo carraa ta'umsaa balaa konkolaataa sababa rakkina konkolaataatiin rakkoo teeknikaa konkolaataan san godhachuudhaan jechuudha. Namoota 25 15 jechuudha. 15 jala 80 jenna. 15 jala 80ti. Asitti 5f yoo hirru 3 ta'a. Kanallee 5f yoo hirru 16 ta'a jenne 3 jala 16 ta'a jechuudha. Sababa balaa konkolaataa yookiin rakkoo teeknikaa konkolaataatiin kanneen gahuu danda'an jechuudha. Inni itti aanu gilgaaluma 8.3 kana jalatti gaafii sadaffaan namoota dhibamanii mana yaalaa deeman keessaa namoonni 200 ta'an dhukkuba sombaatiin kan qabamanidha. Akkaataa namoonni kun dhibee kana ittiin qabaman yoomuu qoratamu namoota kanneen keessaa namootni 120 ta'an namoota yeroo baay'ee tamboo xuuxan yoomuu ta'an namoonni biroo ammoo namoota dhibee sombaatiin qabaman waliin kan jiraatan of eeggannoo taasisuu dhabanidha. Kaardiin namoota dhibaman kana akka tasaa tokko yoo fudhataman jechuudha. Kaardii kana keessaa yoo akka tasaa tokko kan fudhatame carraan ta'umsaa kaardiin kun kan namoota tamboo xuuxuun qabamanii ta'uu barbaadija. Namoota tamboo xuuxuudhaan kanneen qabaman gaammaas keessatti akka waliigalaatti namoota 200 jechuudha. Namoota 200 kana keessaa namni 120 maalii osoo tamboo xuuxaniiti dhibee sombaatiin qabaman. Jechuun 200 keessaa 120 zeeroon balleessinaa 12 jala 20 ta'a jechuudha. 12 jala 20 jechuun yoo salphifnu kunis 2 6 ta'a.
asittillee lamaan kudhan ta'a. Ammallee wal faana lamaa firuu dandeenya. Lamaan sadii akkasuma kudhanis lamaan shanii. Kana jechuun sadii jala shanii ta'a jechuudha. Carraan namoota osoo tamboo xuuxanii kanneen dhibee sombaatiin qabamanii jechuudha. Baarratti ammoo of eeggannoo taasisuu dhabuudhaan dhukkuba kanaaf saaxilamanii ta'uu barbaade. Of eeggannoo taasisuu dhabuun dhukkuba kanaaf saaxilamanii taa'uu barbaade. Amma kanneen of eeggannoo osoo hin godhin dhukkuba kanaaf saaxilaman asirraa akka waliigalaatti dhibee sombaa kanaaf kan saaxilame namoota 200. 200 kana keessaa osoo tamboo xuuxanii namoota 120 jennee 200 irraa 120 yoo hirrifne namoota 80 arganna. 80 kun kan maal ta'e namoota of eeggannoo dhabuudhaan namoota dhibee sombaatiin qabaman kanaa wajjin jiraachuudhaan dhibeen kun kanneen qabaman dhibee kanaan qabamanidha. Asirraa gaamma waliigalli isaanii 200 jennee 200 keessaa 80 osoo of eeggannoo hin godhini. Kanaas yoo salphifnu 0 baddii 8 jala 20 jenna. 8 jala 20 yoo jennu asitti 4 ta'a. Kunis 4 5 ta'a. 2 jala 5 jechuu dandeenya. Dhibbantaanillee ibsuu ni dandeenya. Innis dhibbantaan yoo ibsinu duwwaa tuqaa 4 ta'a desimaaliidhaani. Dhibbantaan ammoo 40 dhibbantaa kanneen ta'an sababa namoota wajjin eeggannoo godhuu dhabuutiin kanneen qabaman jechuudha. Inni itti aanus gaafii afuraffaa haaluma kanaa wajjin kan wal qabatu namoota 80 yakka adda addaa raawwatanii qabaman keessaa namoonni 50 namoota qoricha sammuu nama hadoochuu fayyadamanidha. Akkasumas namoonni 20 dhiibbaa hiriyaatii fi namoonni 10 tasa osoo hin beekin yakka kana raawwatanidha. Carraan ta'umsaa namoonni qoricha sammuu nama hadoochuu fayyadamanii yakka keessatti hirmaachuu meeqa ja'a? Akka waliigalaatti namoonni kun namoota 80 kanneen keessaa namoonni qoricha sammuu hadoochuu fayyadaman 80 keessaa 50 50 jala 80 yeroo jennu 0 baddii kunis 5 jala 8 5 jala 8 ta'a. Bifa desimaaliitiin yeroo keenyu akkana ta'a. Kanas gara dhibbantaattii fi desimaaliitti yoo deebifnu 5 hiruu 8 yoo jenne 50 jenne 50 8tiif as tuqaa kaanneeti jechuudha. 58tiif jaggaa jabaayisuu 8 jechuudha. 40 fi 8 50 irraa 48 jechuun 2 ta'a. Asitti duwwaatti dabalanna. Tole 28tiif 2 gaa 2 baay'ee 8 16 20 irraa 16 jechuun 4 0tti dabalammaas 40 8tiif 5 ta'a. Duwwaa tuqaa 6 2 5 ta'a. Kun desimaaliidhaani. Dhibbantaadhaan yeroo ibsinu ammoo dhibbantaan yeroo ibsinu 62 tuqaa 5 dhibbantaa ta'a. Namoota qoricha sammuu nama hadoochuu fayyadamuudhaan yakka keessatti hirmaatan akka kanatti ibsuu dandeenya. Baarratti namoota dhiibbaa hiriyaatiin yakka keessatti hirmaatan meeqa ta'u? Dhibbantaadhaan yookiin carraan ta'umsaa namoota dhiibbaa hiriyaatiin hirmaatanii namoonni dhiibbaa hiriyaatiin hirmaatan baay'inni isaanii 20. Kunis 80 keessaa meeqa? 20. 80 keessaa 20. 0 baddii 2 jala 8 jechuun 2 takka ta'a. 2 4 ta'a jechuudha. Kunis takka jala 4 takka jala 4 jechuun duwwaa tuqaa 2
shan ta'a yookiin ammoo dhibbantaa 25 ta'a jechuudha. Tole egaa inni itti aanu ammallee namoonni osoo hin beekin yakka keessatti hirmaatan meeqa? Carraan ta'umsaa namoota osoo hin beekin yakka keessatti hirmaatanii. Kunis dhibbantaan namoota 10 jechuudha. Namoota 80 san keessaa namoota 10 carraan ta'umsaa isaanii takka jala 8 jechuudha. Carraan ta'umsaa isaanii takka jala 8ti. Kunis takka jala 8 jechuun takka hiruu 8 jechuudha. Nga'u tuqaa kaanne 0 kaanna 18tiif gaafa hirru takka gaa takka baay'ee 8 10 irraa 8 gaafa fuunu 2 taha nga'u waan ta'eef 0 daballa. 28tiif 2 gaa 2 baay'isuu 8 jechuun 16 4 nga'u waan ta'eef 0 daballa 48tiif 5 kanaaf duwwaa tuqaa takka 2 5 ta'aa jechuu carraan namoota osoo hin beekin yakka kana keessatti hirmaatanii. Kunis dhibbantaa yoo ibsinu 12 tuqaa 5 dhibbantaa jennee ibsuu dandeenya jechuudha. 12 tuqaa 5 dhibbantaa jennee dhibbantaan akka kanatti ibsuu ni dandeenya. Tole gara gaaffii shanaffaatti yoo dabarru jennee osuma jennuu gilgaalaa gara xumuruutti deemaa jirra. Qorannaa gaggeeffameen namoota alkoolii yeroo baay'ee fayyadaman 200 keessaa namoonni 40 dhibee tiruutiin kan miidhaman yoo ta'e carraan ta'umsa namoota alkoolii baay'inaan fayyadamanii dhibee tiruutiin miidhamuu meeqaa ja'a? Amma akka waliigalaatti namoonni alkoolii kana dhugan gara nama 200ti. Namoota 200 kana keessaa garuu 200 keessaa namoonni 40 dhibee tiruutiif saaxilamanii jiran. Kanaas carraan ta'umsa namoota dhibee tiruutiif saaxilamanii kuni akka kana 40 jala 200 jenna. Tole 4 jala 20ti. 4 jala 20 afuriin takka ta'a afuriin 5 takka jala 5 ta'a jechuudha. Takka jala 5 yookiin ammoo duwwaa tuqaa 2 jechuu gara deesimaalitti yeroo deebi'u dhibbantaan ammoo dhibbantaa 20 ta'uu jechuudha. Namoonni dhibee tiruutiif saaxilaman namoota 200 keessa. Inni itti aanu gaaffii jahaffaadha. Gaaffii jahaffaan akkana jedha. Barattoonni mana barumsaa tokko kunuunsa naannootiif biqiltuu adda addaa 2500 dhaabuuf qopheessan keessaa biqiltuun maangoo 500, biqiltuun muuzii 1000 takka, biqiltuun paappaayyaa 600 fi kan hafan biqiltuu hin nyaatamnedha. Biqiltuun tokko akka tasaa fuudhamee yoo dhaabame carraan ta'umsa biqiltuun dhaabame kun biqiltuu maangoo ta'uu qabu barbaadi jedha. Biqiltuun maangoo amma as keessatti 500 waliigalli isaa garuu immoo waliigalli biqiltuu dhaabamuudhaaf qophaa'e 2500 2500 keessaa biqiltuun maangoo 500 carraan biqiltuun maangoo 500 2500 keessaa akka tasaa tokko yoo fuudhame jechuudha. Carraan ta'umsaa zeeroon takka zeeroon lameen yoo balleessite 5 jala 20 5 jala 25tu nuuf hafa. 5 ammallee takka taha 25 5 taha takka jala 5 jechuun gara firaashiidhaan kun yeroo ta'u gara deesimaalitti yeroo deebi'u ammoo duwwaa tuqaa 2 dhibbantaan ammoo 20 dhibbantaa ta'a jechuudha. Kan maangooti kuni inni biraa ammoo
biqiltuun muuzii ta'uu qabu carraa ta'umsa biqiltuun dhaabame san muuzii ta'uu. Amma waliigalaatti akka muuziin kuma takka jala 2,500 jennaa 0 yoo balleessine 10 jala 25ti. 10 jala 25 yoo jennu asitti 5 yoo irre 2 ta'a. Kanallee 5f yoo irre 5 ta'a. Onis 2 jala 5 jechuun duwwaa tuqaa 4 desimaalitti yeroo deebi'u dhibbantaan ammoo 40 dhibbantaa. Kun carraa ta'umsaa biqiltuun dhaabame san muuzii ta'uu firaashiniidhaan 2 jala 5ti. Desimaaliin duwwaa tuqaa 4 akkasuma dhibbantaan 40 ta'a jechuudha. Inni itti aanu carraan ta'umsa biqiltuun dhaabame biqiltuu paappaayyaa ta'uuti. Akka waliigalaatti biqiltuun paappaayyaa dhaabame 600 jala 2,500 yoo jenne 0,2 yoo balleessine 6 jala 25ti. Okay, 6 jala 25 yoo 6 jala 25 yoo jenne 6 hiruu 25ti hinga waan ta'eef asitti kaanne 0 daballaa 60 hanga'u 2 baay'isuu 5 50. Okay, 10tu hafa 10is hinga waan ta'eef 0 daballaa tole 25f hanga'u 4 duwwaa tuqaa 2 ta'a desimaaliidhaan jechuudha. Isuma kana gara dhibbantaatti yoo jijjiirru 24% yookiin dhibbantaa ta'a jechuudha. Carraan ta'umsa biqiltuun dhaabame paappaayyaa ta'uu jechuudha. Inni biraa carraan ta'umsa biqiltuun dhaabame biqiltuu hin nyaatamne ta'uu barbaadijaa. Biqiltuun hin nyaatamne san baay'inni isaa nuuf hin kennamne. Biqiltuun hin nyaatamne san baay'inni isaa nuuf hin kennamne. Isaas baay'inni isaa akkamitti arganna kan jedhu dura waliigala biqiltuu walitti daana. Tokko kuma takka biqiltuu muuziiti. Biqiltuun paappaayyaa 600 biqiltuun maangoo 500. Okay, kana yoo walitti daanu 0 5 fi 6 10 takka. Okay, as takka as dabarsinaa 2,100 takka ta'a. 2,500 keessaa 2,500 takka yoo irrifne biqiltuun hin dhaabamne san biqiltuun hin nyaatamne meeqa 400 jechuudha. Kanaaf 400 jala 2,500 yoo jenne 0 badde 4 jala 25 4 jala 25 yoo jenne kun firaashiniidhaan yeroo keenyu yoo akkana ta'u gara desimaalitti yoo deebifnu 4 hiruu 25ti. 40 ta'a. 40 hinga waan ta'eef asitti kaanne 40 goone ammallee 0 asiin kaanne 0 daballaa fi tole 425f ni gaha. 425f yoo hirru okay, saddeetitti kan ga'u ta'a. Kanaas 25 baay'isuu 8 yoo jenne 8 baay'isuu 5 40 0 barreessine 4 qabna. 8 baay'isuu 2 16 fi 16 fi 4 20 ta'a. Tole 16tti kan ga'u ta'u bakka kanatti tole sorry dhifama jecha
asitti 400 jennee 400 sorry 400 osoo hin taane 25 kan ga'u 40 kun ni ga'a takka ga'a kana jechuun takka baay'isu 25 25 ta'a 25 yoo irraa hirrifnu asitti 10 irraa 5 ta'a as sadii hafaa takka 15 hin ga'u waan ta'eef 0 daballaa tole 0 yeroo daballu 150 hiruu 25ti 150 hiruu 25 jechuun jahatti kan ga'u ta'a jahatti kan ga'u ta'a tole jaha baay'isuu 25 baay'isuu jaha hojjenne jaha baay'isuu 5 30 0 barreessinees qabna jaha baay'isuu 2 jechuun 16 fi 12 ta'a 12 fi 3 15 ta'a kanaafuu jahatti kan gahu jechuudha duwwaa tuqaa kanaaf 4 jala 25 jennee isa deesimaaliidhaan ibsinu gara firaashiidhaan kan ibsinu gara deesimaalitti yeroo deebifnu 4 hiruu 25 ta'a 4 hiruu 25 jechuun asitti tuqaa kaannee 0 daballee jennee kanaaf 40 immoo 25f takka gaa takka baay'isu 25 hundi 25 asi 15 turraafaa 15 kana biratti ammallee 0 daballaa fi 150 jaha kanaaf deesimaaliidhaan duwwaa tuqaa takka jaha taha dhibbantaadhaan yeroo keenyu immoo 16 dhibbantaa ta'a jechuudha. Tole gaafiin jahaffaan asumarratti raawwata. Gaafiin torbaffaan waldaan hojii gamtaa itti gaafatamtoota tokko suuqii ijaaree miseensota waldaa 120 ta'aniif carraadhaan kireessuu fi barbaade yoo ta'e carraan ta'umsa miseensi waldichaa tokko suuqii kana argachuu meeqa ta'a ja'a. Waldaan hojii gamtaa itti fayyadamtoota tokko suuqii tokko ijaaree miseensota waldaa 120 ta'aniif carraa 120 ta'aniif carraadhaan kireessuuf barbaade yoo ta'e carraan ta'umsaa miseensi waldichaa tokko suuqii kana argachuu meeqa ta'a ja'a. Tole asirratti suuqii tokko qofaatu jira. Suuqii tokko kana isaan namoonni 120 akka waliigalaatti namoota 120 kana keessaa suuqiin takkaatu jira waan ta'eef kuna jechuun takka irra 120 takka irra 120 ta'a jechuudha. Kana jechuun carraa tokko qofaatu kana jechuun namoonni akka waliigalaatti namoota 120 namoota 120 kanaaf mana tokkittiitu jira jechuudha. Mana tokkittii jira jechuun takkooma kana hiruu 120 yookiin takka irra 120 jechuudha. Waan biraan qabu takka irra 120 yookiin takka hiruu namoota 120 saniif hiruu jechuudha. Inni itti aanu gaaffii 8ffaa daa'imman lama al tokkotti ol darbamuun carraan ta'umsa lakkoofsa fuula daa'imman kan ol garagalan inni tokko baay'ataan isaa biraa ta'uu meeqa ja'a. Inni tokko baay'ataa isa kan biraa ta'u carraan ta'umsaa inni tokko baay'ataa isa kan biraa ta'uu meeqa ta'a ja'a. Kana jechuun baay'ataa isa kan biraa hogguu jennu amma daa'imman lama wal madaaloo ta'an san irratti daa'imman lama wal madaaloo ta'an san irratti asiin takka 2 3 4 5 6 yoo jenne asirraanis takka 2 3 4 5 6 yoo jenne baay'ataa isa kan biraa kan ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf baay'eetu jira
carraan ta'umsa lakkoofsi fuulota daa'imman kan ol garagalan inni tokko baay'ataa isa biraa ta'u. Asirratti inni tokko baay'ataa isa biraa kan ta'u kan jiru baay'ee osoo hin taane takkuma hanga ja'aati. Kana jechuun takka baay'isu takka takkuma ta'a. Lama baay'isuu takka lama baay'isuu takka lama ta'a. Lama baay'isuu sadii jaha ta'a. Lama baay'isuu afurii saddeet ta'a kun hin ta'u. Inni biraa takka baay'isuu sadii yoo jenne sadii ta'a. Takka baay'isuu shanii yoo jenne shan ta'a. Takka baay'isuu afurii yoo jennes afur ta'a. Akkasuma takka baay'isuu jaha yoo jennes jaha ta'a jechuudha. Carraan jiru jahaatu jira jechuudha. Kunis akka baay'ataatti firiiwwan argaman 36 baay'ataan as keessatti argamu hunda isaa yoo waliif baay'ifne 36 arganna. Haa ta'u sanneen keessaa immoo carraan lakkoofsa ol garagalee argachuu keenya immoo jaha jechuudha. Jaha irra jahanii olitti yoo arganne sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Torba yoo arganne amma takka baay'isuu saddeet yoo arganne lama baay'isuu afurii yoo jenne saddeet arganna. Fakkeenyaaf sadii baay'isuu afurii yoo jenne 12 arganna. Kun hin ta'u. Kanaaf jahumaa jechuudha. Carraan jiru jaha. Kana jechuun fuula tokkorraas takkaa fi lakkoofsa asiin gad jiru jaha argannaa waliif baay'ifnaa. Akkasuma isa asirraan jiru takkaa fi hanga jahaatti kan jiru waliif baay'ifnaa. Kanaaf jaha walumaa galatti jaha jala 36 jechuun jaha jahaaf takka ta'a 36 jahaaf jaha ta'a takka jala jaha ta'a jechuudha. Carraan ta'umsa lakkoofsi ol garagalee baay'ataa isa kan biraa ta'u takka irra jaha ta'a jechuudha. Tole egaa mee barnoota boqonnaa saddeettaffaa yookiin boqonnaa isa dhumaa barnoota herregaa kutaa saddeettaffaatis asuma irratti kan goolabnu ta'a. Gilgaala hafan gilgaala keessa deebi'iitii fi gilgaala keessa deebi'ii kan boqonnaa saddeetii kanaa fi akkasuma gilgaala sadii tuqaa lama sadii tuqaa lama sadii tuqaa takkallee isiniif dalageetiin jira. Kan hafu gilgaala keessa deebiitii fi gilgaala sadii tuqaa lama yerootti aanutti qabadhee kan isinii dhiyaadhu. Akkasumas gaaffii qormaataallee isiniif qopheessaa kaniin jiruu fi yeroo dhiyootti kaniin isiniif gadhiisu ta'a. Har'aaf barnoota keenya asuma irratti kan dhaabnu ta'a. Warreen hordofaa jirtanii fi warreen qartee chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal kan jiruuf maatii taatan laayikii sheer gochuudhaan hiriyoota keessan hubachiisuudhaan walitti himuudhaan akka hubannoo bal'aa irraa argattanii barnoota herregaa kanaan jabaa taatanii akkasuma qabxii gaarii akka galmeessitan jecha hundhaamsa kiyya jabaadha. Inni biraa dabalataan ammoo warroonni baay'een barattoonni baay'een kanneen asirratti hordoftan kanneen saabskraayib hin godhin yookiin maatii hin ta'ini asirratti yeroo ilaaltanii wanta gurraacha saabskraayib jedhu yoo kan agartan ta'e itti buutanii saabskraayib gochuudhaan akka maatii ta'uudhaan na cinaa dhaabbattan jechuudhaan barbaada. Har'aaf asuma irratti haa goolabu. Waan dhaggeeffatanii na daawwattaniif baay'ee takka galatoomaadha. Baay'ee takka naaf jiraadha. Nagaan naaf turaa. Baay'ee galatoomaa isinin jaaladha.